Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii koo, nagaan isiniif haa ta'u jechaa har'a viidiyoo gabaabduu tokko akkamitti akka chaanaalii yuutuubii keenyaa guddisnu seetingii sirreeffamee ittiin guddina chaanaalii keenyaa dabaluu walii wajjin ilaallaa. Amma xumuraatti akka na wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa, akkasumas laayik, sheeris hin dagatinaa. Yaada yoo qabaattan, gaaffii yoo qabaattan naaf barreessuu dandeessu. Amma kallattiimaan gara viidiyoo keenya akkamittiin namni baay'een nu ilaaluu danda'u, akkasumas sabiskiraayibarii baay'ee akkamitti argachuu akka dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Kallattiimaan gara isaattiin isin dabarsa. Jalqaba irratti namoonni baay'een akka chaanaalii keenya argataniif wantoota nuti gochuu qabnu seetingii muraasatu jira. Ishee har'a waliin ilaallaa. Seetingii wantoonni sirratan baay'eedha, garuu har'aaf sa'aatii qabnutti walii wajjin ilaaluuf kan walii wajjin ilaallu seetingii lamaan sadan tokkodha jechuudha. Jalqaba irratti garaagararraa kana kan jirtu bakka suuraan chaanaalii keenyaa jirtu tuqnaa dhiifama. Suuraa gararraatti mul'attu kana kan chaanaalii keenyaa tuqnachuudhaan isaan booda filannoowwan adda addaa nu dhufa. Filannoo sana keessaas jalqaba irra jiru yuur chaanaal ishee jettu filannaa jechuudha. Yuur chaanaal ishee filannee kallattiimaan seetingii moobaayilii keenyaa iddoo adda addaa jiran iddoo itti argannu karaa kana jechuudha. Sadarkaan itti aanu immoo jechuun wanti nuyi itti aansinee kun immoo kastamaayis chaanaal isheettu kanatti buuna. Isa booda seetingii kan biraa nu bana jechuudha. Ammas seetingii nu banu kan namoonni baay'een bilbila keenya yeroo fayyadamnu jechuudha yuutuubii ittiin hojjechuu fi baay'een keenya bilbila fayyadamna. Bilbila yeroo fayyadamtan yeroo hundumaa biroozarii fayyadamtan seetingii isaa keessa dhaqaatii akkaataa ilaalcha keessanii gara deeskitooppii viiyuutti akka inni jijjiiruuf maark godha. Yoo akkas gootan malee seetingiin kun isin dhufuu dhiisuu danda'a jechuudha. Warri laaptooppii fayyadamtan immoo jalqabiyyuma kanaan gatii fiduuf, ilaalchuma kanaan diizaayinii kanaan gatii fiduuf isin rakkisuu dhiisuu danda'a. Kallattiimaan amma itti aansinee maal goona? Gajjallaa ishee jirtu kana mallattoo seetingii ishee tuqnaa jechuudha. Ishee gajjallaa jirtu kana. Isa booddee seetingii haaraa nu bana. Seetingiin haaraa nu banu kun wantoota adda addaa kan of keessatti qabatu yoo ta'e iyyuu irra jireessaan kan nuun har'a ilaallu daqiiqaa muraasa qabnu keessatti jechuudha. Chaanaal isheettu kanadha. Seetingii baay'ee murteessituu ta'e chaanaalii keenyaaf gatii taateef tokko isheedha kan ilaallu jechuudha. Amma kallattiimaan gara isheetti dabarra. Akkuma argitan yeroo nuun ishee tuqnu seetingii adda addaa, filannoo adda addaa, beezikii infoo kan jedhu, advaansid seetingis kan jedhu, fiichar elegibiliitii kan jedhuu fi seetingoota adda addaa nu bana jechuudha. Amma jalqaba irratti kan argamu chaanaalii kana gaafa bannu jechuudha. Beezikii infoo jalatti kaawuntirii ishee jettu yoon sirreessitanii ta'e akka sirreeffatte yeroo baay'ee biyya keessatti yeroo bantanii Itoophiyaa biyya yuutuubiin itti hojjetu keessa tartii sana keessa jechuudha. Itoophiyaan gatiin jirreef kaffaltii nuuf raawwachuuf yookaan booddee monitaayiz gochuuf baay'ee nu rakkisa jechuudha. Sababii kanaaf biyya yuutuubiin eeyyama itti hojjetu Jarman, Ameerikaa, Afrikaa keessaas biyyoonni muraasni jiru, warroonni akka Keeniyaa isaaniin dirqama jijjiiruu qabdu jechuudha. Isa booddee seetingii inni gajjallaa jiru kun kiiwordis ni jedhu. Seetingii baay'ee murteessaadha jechuudha chaanaalii keenya irratti. Fakkeenyaaf namoonni maqaa chaanaalii keenyaa barreessuu dandeenya. Namoonni yeroo yuutuubii irraa barbaadan sarchi godhan waa'ee viidiyoo nuti gadhiisnee baruu barbaadu gaafachaa yeroo ta'e akka filannoo tokkotti dhaqee isaaniif dhiyaata jechuudha. Asitti maqaa yuutuubii keenyaa barreessuu dandeenya. Maal irratti hojjennu fakkeenyaaf teekinooloojii irratti hojjenna taanaan, waa'ee appilikeeshinii irratti hojjenna taanaan appilikeeshinii jennee
barreessinee enter goona. Seevii godha. Wantoota akkasii wantoota irratti hojjennu maqaa isaanii asitti barreessinaa jechuudha. Sa'aatii yeroo hin qabneef tokko barreessee wantoota viidiyoo keessanii wajjin wal qabatu hundumaa naannoo kanatti iddootti kan itti barreessuu dandeessu jechuudha. Kutaan itti aanu asuma jalatti advaansing seetingii keessatti viidiyoo nuti gadhiisnu wanti baay'ee murteessaa ta'e viidiyoo nuti gadhiisnu ijoolleef hin ta'a. Do you want to set your channel as made for kids? Ijoolleef akka ta'uuf akka hin taane bakka itti filannoodha jechuudha. Asirratti filannoon keessan utuu yookaan hin ta'a yookaan hin ta'u hin jettan ta'e gaariidha. Yeroo viidiyoo keessan gadhiistan yoo wanta ijoolleef ta'udha ta'e asitti ishee sadaffaa irratti yoo maarka gootan jechuudha. Yoo wanta ijoolleef ta'udha ta'e ijoolleef ta'uu danda'a jettanii yeroo viidiyoo keessan gadhiistan jechuu dandeessu. Kanaan achi immoo yoo wanta ijoolleef hin taane ta'e immoo ijoolleef akka hin taanetti filannoo warra kana keessa filachuu dandeessu jechuudha. Kan itti aanu chaanaalii keenya guddisuuf seetingii warra kaanii yeroo biraa viidiyoo kan biraatii walitti deebinaati. Upload default isheettu kana banne taansine. Upload default isheen kun baay'ee akkuma chaanaalii seetingii warra chaanaalii sana keessatti ilaalle wantoota murteessoodha as keessa kan jiran. Nuffisiisu yeroo viidiyoo tokko gadhiisnu waa'ee viidiyoo sanaa barreessuun nuffisiisuu danda'a. Akkasumas immoo yaada bilchaataa teenyee yaadnee itti barreessuu dhiisuu dandeenya. Sababii kanaaf mata duree nuti yeroo hundumaa barreessinu fakkeenyaaf maqaa chaanaalii keenyaa barreessinaa, qabiyyeen viidiyoo keenyaa maal akka ta'e hin barreessina. Sana jechuun asitti taayitil iddoo itti jechuudha. Akka sana jennee barreessinee yoo keenye mata dureen viidiyoo sana waan xiqqootti dabaluu nu barbaada malee yeroo hundumaa akka haaraatti barreessuu nu barbaada jechuudha. As keessatti waa'ee sanaadha kan nuun barreessinu fakkeenyaaf maqaan chaanaalii kanaa viidiyoo irratti hojjechaa jira jechuudha. Gamtaa Tiyuub kan jedhudha. Gamtaa Tiyuub jennee fuuldura isaatti haashtaagii barreessinee seef gochuu dandeenya. Space goonee ammas waa'ee viidiyoo keenyaa wajjin wal qabatu barreessuu dandeenya jechuudha. Isa booddee keessaa baanee gara filannoo description isheetti kanatti iddoo description kanatti waa'ee viidiyoo keenyaa barreessinaa, qabiyyeen chaanaalii keenyaa maal akka ta'e barreessinaa. Akkasumas immoo viidiyoo hojjenne kanarratti viidiyoo kan biraa beeksifachuuf liinkii viidiyoo kan biraa jechuudha kan chaanaalii keenyaa finnee as jalatti goggoochuu dandeenya. Baay'ee nu eeyyamaa jechuudha. Lakkoofsaan yeroo qubee ispeelingii baay'ee gatii nu eeyyamuu fi waa'ee chaanaalii keenyaa, akkaawuntii feesbuukii keenyaa, akkasumas instaagiraamii, wantoota adda addaa kan tiwiitarii keenyaa bakka kanatti goone yeroo hundumaa viidiyoo keenya gaafa gadhiisnu irra deddeebiin barreessuutu nu gaafatin asitti by default dhaqee yeroo nu viidiyoo gadhiisnu nu wanti nu asitti barreessine dhaqee viidiyoo keenya jala nuuf galaa jechuudha. Filannoo inni sadaffaa visibility dha. Visibility jechuun yeroo viidiyoo keenya gadhiisnu akkuma gadhiisneen agadhiifamu uummataaf dhiyaatu moo yookaan hordoftoota keessaniif dhiyaatu moo utuu turtanii sa'aatii barbaadanii akka gadhiistan filannoo itti filattanidha jechuudha. Public inni jedhu yoo isa filattanii yeroo viidiyoo keessan gadhiistanii kallattiimaan dhaqee uummataaf yookaan hordoftoota keessaniif gahaa jechuudha. Private yoo gootan garuu sa'aatii barbaadanii ofii keessanii publikii gochuu akka dandeessanittidha jechuudha. Filannoo keessa isinii kaa'e. Unlisted inni jedhu sun immoo sa'aatii intanii qabdanii fi yeroo qabdanii fi ofii isaatii akka inni godhu iddoo itti gootanidha jechuudha. Gajjallaatii filannoo inni dhumaa upload default keessa jiru yookaan immoo seetingii inni dhumaa taaks kan jedhudha. Taaks inni jedhu kun chaanaalii keenya irratti viidiyoo hojjennu waa'ee appilikeeshinii hojjennu yoo ta'e, waa'ee guddina yuutuubii hojjennu yoo ta'e, waa'ee sooftiweerii hojjennu yoo ta'e as keessatti fakkeenyaaf waa'ee appilikeeshinii hojjennu yoo ta'e appilikeeshinii inni gaafa barreessinu dhaqee namoota viidiyoo waa'ee appilikeeshinii hojjetan wajjin maal ta'a taagiitti ta'a jechuudha. Yeroo namni waa'ee appilikeeshinii barbaadu filannoon tokko ta'ee viidiyoon keenyas dhaqee chaanaaliin keenyas bakka sanatti
akan searchii riizaaltii irra searchii sana keessatti akka inni nuuf argamu taasisa. Sooftiweerii hojjettu yoo ta'e sooftiweerii jettanii enter gootu. Waa'ee footoogiraafii hojjettu yoo ta'e footoogiraafii jettanii akkuma kana itti fufaa jechuudha. Jettanii interii gootu. Maqaa chaanaalii keessanii barreessitanii itti dabaluu dandeessu. Chaanaalota gurguddaa waa'ee kana hojjetan maqaa isaanii as keessatti barreessuu dandeessutu. Wanti isin of eeggannoo gochuu qabdanii viidiyoo isin hojjettanii fi maqaa isin as keessatti barreessitan adda addummaa qabu ta'ennaan waa'ee chaanaalii keessanii ibsan ta'ennaan chaanaalii keessan gaafa monitaayiz gochuuf jettan viyuu sa'aatii 4,000 akkasumas immoo sabskraayibarii 1,000 argattanii yuutuubiin gaafa chaanaalii keessan qorachuu eegalu monitaayizisniif gochuuf jechuudha. Wantoota akkasii argee jennaan isin jalaa kuffisuu danda'a. Sababii kanaaf of eeggannoo godhaa. Seetingoota kan biraa yeroo biraa bal'inaan walitti deebinaa. Gaaffii yoo qabaattan gaafachuu dandeessu. Sabskiraayib gochuu hin dagatinaa, laayik gochuu hin dagatinaa. Yaada yoo qabaattan naaf barreessaa, isinin jaalladha. Nagaan naaf tura.